kiyya babaarottoolee galchumii heessan nagaa dhaggeeffattootaaf daawwattoo keen kabajamoo gabaas tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo bitootessa 2022 sanii dhiyeessa injifannoowwan diirrifachiisanii lammiitti abdii horanoliin angalma Oromoo irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa heessaa waraana weerartuu PP aleele buqqisuun Oromoo bilisoomsee Oromiyaa walaboom ijaaruuf tarkaanfii laalessa guyyaa guyyaan fudhate cimsee itti fufuun diin irratti injifannoo boonsaa galmeessuu jira. Bitootessa 2022 gootichi waraana bilisummaa Oromoo tikoota mootummaa PP haajajooti dhibbaa keessatti argaman shammagaan naannoo Naqamtee heessa ukkaamsuun kalee naannoo gaba sanbataa jedhamee beekamu kan Naqamteef siree gidduutti argam keessatti tarkaanfii heeddeebii hin qabne irraa fudhatee jira. Ammallee warreen magaaloo keetteettanii uummata Oromootiif waraana bilisummaa Oromoo irratti hojii basaasummaa hojjetaniif warreen tarkaanfii deeggartoota miseensotaaf waraana bilisummaa Oromoo irraa fudhachiisuu jirtan akka irraa dhaabbatan abdiin saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo akeekkachiisuun gocha isaanii irraa yoo finqusan tarkaanfii madaalawaa fudhachaa akka deemullee ifoomsee jira. Korommiin kibba Oromiyaa goototii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraanoo Daadoolaa godin Gujibaa Aana Goorodoolaa bitootessa 2022 tarkaanfii haxee fudhateen konkolaataa sirna PP tokko booji'uun injifannoo galmeessan uummati haleeyaa gardhaa magaal Jiddoolaa keessatti simannaa waan taasifameefi oole. Bifuun wal fakkaatuun abdiif gaaddisiisa Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar buttaan torban miidhaa diiwwatu waachisaa oole. Godin lixa shaggar aanaan miidhaqanyi gandoo 25 qabdi keessaa gandi magaalaa tokko malee gandooti 24 harka waraana bilisummaa Oromoo haturan yoo ta'u waraanaaf dabballoonni PP dhugaa kanaaluuf humna waraanaa qabattee ololaaf miidiyaa OBN qabachuun gar magaal ziqqoo gaba qidaame akka qajeelti bitootessa 2022 ganam keessa naannoo sa'aatii 12 gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar buttaan torban miidhaa magaal aana beellamii irraa fageenya gabaabar taa'e eegaa hatur sa'aatii 7 daqiiqaa 45 irraa eegale magaal seenuu waraana faashistii PPtiif dabballoo sirnichaa irraa tarkaanfii laalessa fudhatee 5 ijjeese torbamada dandammiin hin qabneen adabe tarkaanfii hanaan kabaraarutti waraana faashistii PPtiif jaliyaateen isaanii gaazexeessota OBN dabalatee hojii dhufaniif anqachuun gar magaal dhufaniif deebi'anii jiran. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo aga Oromiyaa walaboomtutti falma hidhannoon lakkisu horaa bulaa deebana injifannoon uummata Oromoo. Gabaasa gumaacha gootichi waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf taasifame kan bitootessa 2022 isiniif dhiyeessa Annadi Oromooti. Sabboontotni ilmaan Oromoo qabsoo ofirratti hirkannoo oboon taasisaa jiru. Dinagdeen tinni sun galma akeekameef akka ga'uuf gumaacha taasisan jabeessanii itti fufanii jiru. Gurraandhala 21 bara 2022 sabboontuun Oromoo baha Oromiyaa biqiltuu lammii lakkoofsa tokko jedhamuun beekamtu woboof qarshii 10,000 gumaachuun hanga hiree murteeffannaa Oromootti deeggarsa taasistu akka itti fuftu beeksisteef. Sabboontotni ilmaan Oromoo maandhee garaagaraan ijaaramuun gumaacha taasisan jimsanii jiru. Akka kanaanis maandheen qeerroo gada basaasaa qarshiin Paayir Itoophiyaa 134,900 galii taasisaniiru. Akkasumas maandheen qeerroo xumura dhoombirii qarshii 113,400 woboof gumaachanii jiru. Maandheen hambaa wareegamtoota qabsoo bilisummaa Oromoo qarshii 4,500 gumaachanii jiru. Maandheen bakkalcha barii qarshii 4,600 gumaachanii jiru. Maandheen guutamaa hawaas qarshii 16,000 abdii fi gaaddisa Oromoo woboof gumaachanii jiru jechuun gabaasa jajaa olaanaan dhaabaa oborrata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'amee jira. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jennu horaa bulaa deebana injifannoon uummata Oromootiif. Dhaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti namoonni baatii lama dura badii tokko malee hidhaman murtii tokko malee dararamaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalladhi Oromoo dabalata qabdi. Dhaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti namoonni baatii lamaan dura sobaan yakkamanii waraana bilisummaa Oromoo PTDF deeggartu jedhamanii hidhaman murtii malee tursiisuun gara mana hidhaa tokko irraa gara mana hidhaa birootti dabarsuun dararaa kan jiran yoo ta'u namoota hedduu achi buuteen isaanii dhabamus jiraattotni har'ata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Kana malees mootummaan ilmaan Oromoo lafa irraa duguuguuf karoorfate waraana isaa waliin ta'uun achuma ona baatee keessatti namoota akka malee reebuu fi dubartoota gudeeduu ammeettee jiraachuu ni dubbatu. Godinuma Walloo ona Arxummaa Fuurtee keessatti uummatni badii tokko malee hidhamaa fi doorsifamaa jiraachuu jiraattotni dubbachuun baatii muddee bara 2021 irraa eegaluun waraanni sirna PP fi tikstoonni sirnichaa maqaa kutaa waraanaa garagaraan bobba'an uummata ba'aa gala dhoorkaa jiraachuu fi gochi badii kun ammoo addatti humnoota
poolisii humna addaa Amaaraa raawwachaa jiraachuu kanarraa biyyoolessa Oromiyaatti himan jiraattota ona baatee fi hartummaa fuurseeti. Godina Wallagga Bahaa ona Sibuu Siree keessatti waraanni mootummaa sirna PP qote bulaa tokko ajjeese shamarree tokko gudeeduun gudayyaa biilaa keessatti ammoo nama tokko ajjeesuun dhaga'ame. Jaalawii Mahammud dabalata isaa akka ittaanutti qindeessiteetti. Mootummaan fedhii Habashootaa tiksuuf lubbuu ilmaan Oromoo obbaasaa jiru waraannaasu tokko uummata Oromoof hin qabne itti bobbaasuun bitootessa 2022 godina Baha Wallaggaa ona Sibuu Siree ganda walii galtee bakka addaa Waxaa jedhamutti nama maqaan isaa Shimallis jedhamu rasaasa itti roobsuun ajjeesanii biraa deemu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka maddeen jedhanitti namni ajjeefame kun nama hojii qonnaa mana namaa taa'uun hojjetu yoo ta'u waraanni garboomfata sirna PP sababa tokko malee waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jechuun nama humaatu keessaa quba hin qabne ajjeesuu dabalanii addeessaniiru. Oduma wal fakkaatuun godinuma Baha Wallaggaa ona Gudayyaa Biillaa ganda Guutee Caancoo keessatti bitootessa 2022 maanguddoo umurii 80 obbo Araarsoo Hundumaa waraanni sirna faashistii PP badii tokko malee rasaasaan rukutuun maanguddoo hawaasa gidduutti kabajamoo ajjeesan. Kana malees ona Sibuu Siree ganda Fallaamoo Yuubdoo iddoo addaa Yuubdoo jedhamutti guraandhala 19/2022 shamarree Oromoo umurii 15 Masqalee Addaam Sobbooqaa jedhamtu waraanni sirna PP osoo isheen bishaan lagaa waraabaa jirtu baay'atanii dhaquun qabanii humnaan gudeeduun rakkoo fayyaa qaama saalaa ishee irraan ga'anii jiraachuu ragaa mana yaalaa irraa kennameef irraa beekuun danda'ameera. Godina Baha Wallaggaa onoota garaagaraa keessatti waraanni weerartuu mootummaa Impaayera Itoophiyaa guyyaa gara guyyaatti namoota ajjeesuu, hidhuu, reebuu, qabeenya saamuu, mana irraa buqqaasuu fi dubartoota gudeeduu hammeessee jiraachuu fi godinicha keessatti dhiittaan mirga namoomaa ilmaan Oromoo irra ga'amaa jiraachuu arraatni biyyoolessa Oromiyaa odeeffateera. Tarkaanfii gara jabeenyaa finxaaleyyoon Amaaraa loltoota sirna faashistii Abiyyi Ahmediin deeggaramuun uummata nagaa irratti raawwatan akkuma itti fufetti jira. Jaalli Moonaa Faayisaa dabalata qaba. Bitootessa 2022 halkan keessaa sa'a 8 irratti godina Lixa Shaggar aanaa Daannoo ganda Abbuu Dooranitti finxaaleyyoonni Amaaraa uummata nagaa ajjeesuun gariin ammoo madeessan. Finxaaleyyoonni kun waraana leellistoota sirna nafxanyaa ergamaa koloneel Abiyyi Ahmed fudhachuun aanaa Daannoo bakka Awwadii kan jiraatanidha. Ubsuma isaanii waraana sirna PP kana bira godhachuun dararaa amaa uummata irraan ga'aa jiru. Namoonni miidhaan kun irra ga'e maatii tokko yoo ta'an obbo Dhaabasaa Xuurii rasaasan yoo ajjeesan haadha manaa isaanii Addee Warqinee Caalaa fi ilma isaanii Fayyeeraa Xuurii rasaasan madeessuun yeroo ammaa yaalii irra jiru. Rukuttaa fi ajjeechaa irra ga'een cinaatti qabeenya maatii kana guutumatti fudhatan. Galgaluma sana jiraata ganda sana kan ta'an obbo Dhaabasaa Kumsaa irraa sangoota 4 fudhachuu isaanii jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Yeroo garaagaraatti aanaa Daannootti finxaaleyyoonni Amaaraa mootummaa PP'n deeggaraman uummata Oromoo irratti ajjeecha saamichaa fi qabeenya isaanii abiddaan barbadeessaa akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Kan dhagaa jirtan oduu arraata biyyoolessa Oromiyaa raasiniif darbaa jirudha. Godina Wallagga Lixaa aanota Ganjii fi mana Sibuu keessatti waraanni weerartuu PP namoota nagaa 4 ajjeesuun barame. Jaalaqaafan Fayyeeraa dabalata qaba. Bitootessa 2022 guyyaa saayitii 6 keessaa murni nama nyaataa Impaayera Itoophiyaa waraana isaa bobbaasuun ilmaan Oromoo ajjeesuu itti fufuun godina Lixa Wallaggaa ona Ganjii keessatti yeroo Oromoo maqaan isaa Amaanu'eel Darajjee jedhamu ganda Busaanoo Qaawwisoo keessatti qabuun erga reebicha hammaataa irratti raawwataniin booda rasaasa itti roobsuun ajjeesanii bosona naannichaatti gatanii jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraataan naannichaa dubbisne tokko jedhetti kallattii lamaan dhufanii erga bakka qabatanii akka waan uummanni meeshaa qabatee jiruutti itti marsuun dhukaasa uummata nagaa irratti banuun Amaanu'eel Darajjee fi hiriyyaa isaa Dingataa Girmaa'ee osoo isaan hojii irra jiranii waliif gadi ari'uun Amaanu'eel qaqqabuun erga reebaniin booda yogguu ajjeesan Dingataa sirratti dhukaasaa osoo ari'anii caccabee qaamaa miidhamus booda irra lubbuun isaa ba'ee kan jiru ta'uu ibsaniiru. Oduma wal fakkaatuun murni maqaa mootummaan aangoo irra jiru Bitootessa 2022 waraana isaa uummata nagaa irratti bobbaasuun godina Lixa Wallaggaa ona mana Sibuu keessatti Taarikuu Eebbisaa Tolosaa yeroo ganna 18 fi Baabbii Jootee ijoollee ganna 14 bakka tokkotti wadaroo walitti hidhuun ajjeechaa suukkanneessaa irratti raawwatanii jiru. Waraanni mootummaa bulchiinsa Abbaa Irree Abiy Ahmad irraa ergama duguuggaa sanyii
Oromoo irratti akka raawwataniif leellistoota sirna Minilik waliin ta'uun hojjechaa jiranii godina lixa Wallaggaa onoota kana dabalatee kanneen biroo keessatti ilmaan Oromoo badii tokko malee Oromoo ta'uu qofaaf ajjeefamaa jiraachuu qeerroon bilisummaa Oromoo har'aatni biyyoolessa Oromiyaa godinicharraa dubbise ibseera. Yuunivarsiitii Wachaamootti walitti bu'iinsa barattoota Oromoo fi Amaara gidduutti uumameen barattoonni Oromoo hedduun miidhaaf saaxilaman. Jaaleeraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Walitti bu'iinsa ganama bitootessa 3/2022 uumame kanaan barattoota Oromoo hedduu irra miidhaan qaamaa cimaan qaqqabee jira. Kanneen miidhaa cimaan irra ga'e keessaa barataan Oromoo dhalootaan godina Booranaa ta'e maqaan isaa Abdii Tunuu jedhamu yeroo ammaa hospitaala waliigalaa Hoosaayinaa kutaa baqaqsanii yaaluu galuun yaalii baqaqsanii yaaluu argachuuf ciisee jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasan. Rakkoo gama barattoota Amaaraan ka'e miidhaa qaqqabsiise kan waraanni sirna PP rakkochaaf barattoota Oromoo gaafatamaa gochuun mooraa keessa akka ari'aa ture maddeen dabaluun addeessaniiru. Haala barattoota Oromoo Waashemoo Yuunivarsiitii jala buunee hordofuun fuulduras kan isin qaqqabsiisnu ta'a. Godina Booranaa Hoona Waacilleetti hiriirri mormii mootummaa gabroonfataa PP irratti gaggeeffame. Jalgurmuu Lachiisaa dabalata qaba. Bitootessa 3/2022 godina Booranaa Hoona Waacilleetti hiriirri mootummaa balaaleffatu gaggeeffame. Hojjettoonni mootummaa sababa mindaan isaanii kanfalamuu dhabeef jecha hiriira keessatti hirmaataniin mootummaa PP irratti mormii gaggeessanii jiraachuu maddeen har'ata biyyaalessa Oromiyaa gabaasaniiru. Hiriira kaleessaa kanarratti hojjettootaan alatti uummanni kan hirmaate yoo ta'u, anna dabballoonni sirnichaa midhaan gargaarsaaf dhufu qamadii irratti raawwachaa jiran akkasumas bishaanii fi nyaata horii dhufe sirnaan uummataaf kennamaa hin jirre akka kennamuuf gaafataniiru. Dhuma irratti mootummaan uummata isaa sababa hongee balaa beelaaf saaxilame hatu mootummaa osoo hin taane hattootaa fi cunqursitoota sabaati kan jedhan hirmaattonni hiriirichaa rakkoo ukkaanfamnee jirru baanee ibsanni malee mootummichatu deebii nuuf kenna jennee hin yaadnu. Inumaayyuu booda irra namoota hiriira kana qindeessan jechuun namoota hidhuu akka danda'u yaaddoo qaban ibsataniiru. Godina Wallagga Bahaa Hoona Gobbuusayyoo keessatti waraanni PP hojjettoota mootummaa dirqiin waraana bilisummaa Oromoo sakattaa'isuuf qopheessaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalicceetii Bantii waan qindeeffate qaba. Murni impaayera dulloomtu tiksu waraanni sirna PP waraana bilisummaa Oromoo lolaan injifachuu waan dadhabeef tooftaa haaraa qopheesse uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo walitti buusuuf yeroo garaa garaatti uummata waraana bilisummaa Oromootti duulchisaa ture itti fufee jira. Haaluma kanaan Bitootessa 4 bara 2022 godina Bahaa Wallaggaa Ona Gobbuusayyoo magaalaa Aannoo keessatti waraanni weerartuu sirna PP hojjettoota mootummaa hundaan nu wajjin bobbaatanii waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uu qabdu jechuun dirqiin ajajanii jiraachuu maddeen himaniiru. Akka odeessi garasii nu dhaqqabe jedhutti xiyyeeffannoon isaanii waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uu osoo hin taane hojjettoota mootummaa miira isaan waraana bilisummaa Oromoof qaban madaaluu fi hojjettoota duula sakatta'iinsaa sana irratti hin argamne hidhuuf qophaa'anii jiraachuun barameera. Ona Gobbuusayyoo keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun hojjettoota mootummaa irraa miindaa kutuun hojjettoota 50 ol hidhanii maatiin isaanii rakkoo jireenyaaf saaxilamanii jiraachuu sagantaa keenya yeroo darbee keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Gujii lixaatti tikni mootummaa tokko waraana bilisummaa Oromoo harka bu'uun dirqama itti turee fi itti jiru hime. Jaaldaandii Elemoo dabalata qaba. Teessoo mootolii abbootii irree irra jireessaan kan tiksan tikootaa fi qaruuxota yoo ta'an keessattiyyuu mootolii impaayera Itoophiyaaf wabii fi gaachana ta'uun gadaa aangoo isaanii arraan ga'uu keessatti shoora olaanaa qabu. Impaayera Itoophiyaa kana keessattuu Oromiyaa keessaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf mootummaan tikootaa fi qaruuxotaa hedduminaan leenjisee guyyuun bobbaasaa kan oolu yoo ta'u galma yaada hanqachuun qaruuxa MPP qaruuxee obbo harka bu'aa oolu. Bifuma kanaan Gujii lixaatti tikni mootummaa tokko harka obbo seenuun odeessee citii mana mootummaa keessaa ifoomseera. Tikni mootummaa kun dursa leenjii waraanummaa naannoo Amaaraatti fudhachuun itti dabalee leenjii basaasummaa Awwaash 40tti kennamee fi mootummaa tajaajilaa otoo jiru woboon qabame. Maqaan kiyyaa Zarihuun Asaffaa jedhama jechuun kan jalqabee tikni mootummaa kun leenjii jalqabaa naannoo Amaaraa Birshalaqootti akka leenji'an ibsuun ramaddii naannoo Tigraay fudhatee hojjetaa ture. Achirraa gara Wallaggaa hiriyoota isaa biroo waliin akka geeffaman dubbachuun otoo achi hojjetanii gara Gujii lixaa akka geeffaman ibseera. Gujiirraa hojjetaa otoo jiranii carraan barnoota tikaa nama 60 dhufu himuun Awwaash 40tti leenjinee ammas ramadamuun anaan ammas gara Gujii lixaatti nama 2 waliin na ergan jedheera. Isaan keessaa tokko Asgoriitti ramadame, tokko immoo Gandaraasiitti hafee ani immoo dhufeen harka keessan bu'e jechuun hoogganoonni isaanii durgoo isiniif kafallaa deemaa odeessa fidaa kottaa jechuun akka dhufan dubbateera. Tikni mootummaa harka woboo bu'e kun woboo basaasuuf namoonni biroon illee akkasuma bobbaafamanii kan jiran ta'uu ifoomseera. ደግሞ እኔ በእናንተ እጅ ላይ ስለወደኩኝ
አሁን ደግሞ የትም ስለማልገባ ያበሎ አሁን ወደ ያበሎ መጃም ደግሞ ያለው ደግሞ በጉምሩክ ኬላ ላይ ያበሎ እንትኑ ጉምሩክ ኬላ ላይና የኦሮሚያ ክልል ኬላ ላይ ከታች በኩል በቆርቆሮ በኩል ያለው መከላከያ ሰራዊት ነበሩ። እነርሱ ደግሞ ከያበሎ ሰነሱ እስከ ሞያሌ ኢትዮጵያ እየሰሩ ናቸው። godina Booranaa ona Moyaalee keessatti kaabinoonni PP uummata Oromoo fi Somaalee walitti buusuuf hojii eegalan. Guutuu gabaasa kana akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Oromiyaa godina Booranaa aanaa Moyaalee magaalaa Moyaalee ganda duwwaa tokko keessatti kaabinoonni sirna PP qabeenya uummataa saamuu fi lafa uummata Oromoo gurgurachuu baran har'aa bitootessa afur bara 2022 lola sanyii kaasuuf manneen abbootii qabeenyaa Oromoo Booranaa kan ta'e abbootii qabeenyaa Somaaleef gurguranii jiru. Gocha kaabinoota sirna PP magaalaa Moyaaleetti kan aaran uummanni Oromoo mufannaa guddoo keessa galuun uummata Somaalee waliin lolaaf walitti gaareffataa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kaabinoonni gocha badii kan hojjechaa jiran kantiibaa magaalaa Moyaalee Fuggicha Dheengee Xiyaanaa kantiibaa magaalichaa Godaanaa Dabbasoo Qancooraa fi Abduu Baariiroo ta'uunis ifoomee jira. Mootummaan sirna PP barcuma siyaasa isaatiif kachuuf uummanni akka waliif hin galleef wal dhibdee gidduutti uumuun bu'aa siyaasaaf akka oolfatu gochoota mootummichaa armaan duraa irraa beekuun ni danda'ama.